mana mana na kare wallahi mudin saga nama garta sallaja kai da bulu fakata bifo jaartii baranda bulchiti sallaja kanaaf ummanni Oromoo kutaan kurta kona michadha mubarak musammaa tu diturii mubarak musammaa hin qabu inni dhalaa fi dhiira addan been dhageeffatu inni dhalaa fi dhiira addan been nuti mungkin heetiin jihaatti dhufuu dandeessisa saree kan wallahi mataan nyaate nama asliin halee dhaggeeffateetiin ture asliin namicha dajuusa jeen akka gartee nama lilmee gartee nama gaggabsanii ilmoo dubartii mana akamaa keessanii lilmee diranii ilmoo keessaa fuuranitti lashjee taalaal duubanee laqajjee kanaaf aslii sodaatee wanni mubaarak irra duuluuf takka jirtu Oromoon kutaa kudha tokko muka sinna iteetti mubaarak himi abbaa federaa uummataa sidhaan jechuun barbaada uummata kiyya namicha fooloon godhina irraatiifadha obboleessa kiyya ibsaa fudhu hattuu kana foo namicha mataa. Allah ta'ala barakaatu. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi ta'ala barakatuh. Khalid jirta? Khalid? Akkam jirtani yaa uummata kiyya ani waa tokko dubbachuu barbaada. Oromoo yoo mammaaytu harree ganama badde galgala kurkuriin hin deebisuu jedhan. Nama kana jalqaba haa jedhee namni gaafa inni viidiyoo awwala walaaburraa dura dhaabate ana namni beektan as keessa hoo jiraatan ni jirtanii namicha kana ammarraa ka'aatii dura dhaabadhaa. Namni kun nama beekumsa qabu miti. Nama kana booda deebisuun isaa hin hammaatti. Namni kun barnoota hin qabu. Nama barnoota qabu gaafuma ati waa itti himte sirraa fudhata. Namni barnoota hin qabne immoo waan irra ture san aadeffatee dhugaa itti fakkaattee bakka deebisuun hin danda'amne gahaa namni kun. Padahal Yusuf ada di protokol bebas terbuka tutup betul. Oh sih, mungkin ada berkat ya soalnya mira kayak siapa dokter Bakara. Cara. Yang buat saja deh bang. Kamu Yusuf Bakara Bakara opsi. Bakar tiga akan jadi amma mubarak di fama gafa dua selati johan gorani kutu dunia si banamani rakata mabuta kaliyo tana bojati. Malaikale. Tai lekine sirata isille adunyaan guutuun jaabanam tan mubarakin kadifa magoduf gabaye video da yosi kuti se barbade. Ya ini si TikTok si kuti bla. Ya ini si di fama gafa dua mau selati. Kaniya ingi ko difama tasati je. Kamali muti rakat di sini kamali kita muti rakat kamali. Nam tari adu nama. Kacalis. Ani nama kamalin deeggaraa ture nama irraa mormataa ture keessaa nama tokko Oromoo waan isinitti keessaa dhagaya. Wallahi yoo inni arrabamu sheekotii yoo arrabsitu eenyu yoo arrabsu nama irraa mormaa ture keessaa nama tokkodha. Namni aadaa jechaadha shaklii qabaachuu fi beekumsa qabaachuu wal gara beekamtii beekumsi illee wal garagara. Nama sammuun isaa duwwaadhaa oyteen argitanii miidhumni kun sirrii jira garaan isii keessi duwwaadha yoo abbaa waa ittiin naqatin. Kamaal jechuun oyteedha oytee garaan keessi duwwaa. Nama zeeroo amantaa irraa zeeroo sabummaa irraa zeeroo beekumsa irraa zeeroo zawaaluu dhaqeen jechuun kamaal jechuudha. Dhugaa rabbiin isinitti hima wallahi zawaaluu dhaqee jechuun kamaal. An dhugaa isin gaafa sheekotiin arrabsitu namni sheekotii irra duulaa ture sababa isaatiin na gaafa durriin kamuu arrabsitu jechaadha. Nama duwwaa sammuun isaa akka oytee garaan isaa keessi qullaa duuba nabichaan fotoo namaa ta'ee jiraatu keessaa kamaal. akkas goota jarana namicha dhuunfeetti wanni isin hubachuu qalee hawaasa Oromoo dhigoo waadaa galtee jira deebiin nama islaamaa gabbatu waa ittimi kun sammuun kan qabuun jechuudha Yusuf ati tarmaqima Bio kapso la tartiba irratti bio kapso te I don't know garu kamal wonni ni beeku qabu beekumsa qabaachuu fi beekamtii qabaachuu wal garagaraadha miidiyaa maafi yaalkanii guyyaa nama tartiiba hin qabne gaafni ani sarra gattuuf jedhee gattuuf guyyaa kamii beeytani guyyaa namichi ayatul kursi na kare jennaan ayatul kusur jedhee asirra taa'ee gaafa san kamaal akka inni nama ta'an irraa ba'e sari ayatul kusuriin jedhaa wali namichi ayatul kusri bismillahir rahmanir rahim guyyaa sana akka inni nama ta'an irraa ba'e kun najisa umat kumbuune
ilma namaa gandaaf isaa walitti oguun hiikan qabu. Guyyaa marrayyuu nama Oromoon abdii irraa qabu tokko maaxaruu fi nyaachuun isaaf qabsoo ta'e. Mubee jechuun Kamaal Caammaa Mubaarakiin galu abbaa feetatti feetanitti hima. Kamaal jechuun Caammaa Mubaarakiin ga'u jaalattee jibbite zarii fi zar'aan isaa guutuun Mubaarakii tokkicha gituu hin dandeettu. Lolloo jechaadha kan jismiin isaa ta'uu fi wal falmu kalu kan mataan isaa garagaraa garaaf mataan isaa garagaraati cinaa namaa. Galatoom ulfaadhu ayya kanatti yoo adabate adabamu tiktookiin akkasii maraache kanatti nama laale gatii kan keetiin ummanni miidiyaan meeqa arrabamaa jira halkanis ta'e guyyaa sababa kan keetiin sabboonaan duratti waan tokko dubbatee ture keessatti sababa kan keetiin kutaan nu keessatti dhalanni guutuun maqaa kaafamee yaraarfama. Artiin nama kasii zakaa kana yoo badee guddifate malee dhalcheeyyuu hin qabu fitri. Kanaafiyyuu abbaan feetamuu gatti cabsaa ofirraa dhorgaa kana saree maraatti najisa. Lal Kamali, Lal Kamali, Opsi ke bawa bagara. Bagara opsi. Firokia. Bagaimana resisten? Cara waktu bapak. Mana soal bapak bolo kita lagu urat tidak menjadi. Kalau sinura. Bagaimana nama lewat kabdani. Nama cara kan nak adu betul. Lah adu betul. Ini adu betul. Yusuf tertiba itu benar saya rekam adu betul. Nanya anda. Lagi anak barang kata tadi. Amma booda Yusuf osoo jarraatiin kan dubbate gabbuu taate kan osoo namni jarraan dubbate Oromoon jedhaa birmata boonaan galcha mee eenyu boodura boona ofisi sinaja Oromooti jedhaa birmata Oi yaayee obsi ke bo bagarti cakayya obsi amma si dubbanna jarraan dubbanna laal Kamal ati rakkoo guddoo takka qabda maaliif yoo jettee gaafa gartee paawar Oromoo tuute gaafa ajandaa nu darbuu feete paawaroota nama Oromoon jaalattu kana buuteeti akka namni gisee hunda si yiisu feete ati amma beekaa jetta malee akkana namni sirraa haasa'uu tana ni gammadda naasi beekaa isaa beekeeti ni gammadda nama hedduu kan maanno ate ka dubbataa jiru eenyuinni ati yaadoo kee kannattamoo qabda baan keemma ati amma dhiifama qabattamoo qabattu ani Mubaarakiin ka dhiifametti gaafadhu ani tokkokkii kiyya ka galaafate isaa ka kuma dhibbaaf dhibbamaa naa kenne leenca tokkoon hin gabbaa'e king I am sorry ene tasaasicheen jedhee viidiyoo dalagee yoo dhiifama na gaafate yookaan asirraa isa galchaan. Oromoo sappoortii na godha fooloo na godha amma dafaati. Oromoo namni amantii musliimaa jaalatan tokko ngureen kana shayitaana. Laale yerane ala Gara kubatu atina guddisi bei. Suuraa jiraana kaa'e atina guddisi. Fuuldurarraa godhe waan kana laale. Dhaggeeffadha Oromoo nama kumaa dhibba shanii as jala jira dhaggeeffadha. Mubee kiingii jalqaba barreessa. Lammaffaa immoo foloo waan isa gootan irraa deeffadha. Kuni nama foloo godhame nama foloo irraa deeffadha. I am King Oromo. Ana follow go do captain. Follow the don't tell me. Abona micha sare kana me wal jala dage no king Kenya wal jala dage nya wal jala dage to gari duran du assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh ani king na micha sare Sobona dupina farfiti gadi pui wallahi gadi pui